Naaf adeebisu yoo danda'e immoo adda ji'a sadi guutuu jechuudha. Obsas fixattee. Birrichi meeqaati? Birriin Mubaarakitti darbe kun meeqaati? Kunoo darasanii jira birrii 450 guutuun itti erge. Wallahi kunoo inni sin kaaduu dhufee dubbata anis kunoo darasanii sittin erga Afrikaan qaba. Firiidhaan kan obboleessi kee raqaa jiru. Gargaaraa jiru laayif godinaa guutame namni biraa gargaaraati yoo migalatoo. Namni biraa gargaaraa laayif godinaa guutaa. Firiidhaan sila kan obboleessi kee raqaa jiru. Firii biizaadhaan fichisiisaa ra'ee. Firii biizaani deebisu silumaa jedhe. Firii biizaani tokko nam tokko ennaa dhufu viizit biizaa ji'a lamaatiin dhufaara. Waan guutamu seera achi keessatti gaafatamu jira. Seera sana hunda keessa inni maal ergee hotel bookingii qofa erge. Baankii statementiin hin ergama. Koodii appilikeeshinii gaafa viizitiin ittiin banamu koodii 25tu jira hin ergama hunda hin ergine. Gaafachuu dhiisus immoo waan jara sana godhee dabarseen obboleessa koo godhee ituu dabarsee na gaafate an hin didu. Mee waasi gaafadhaan. Waasi gaafadha. Kan harkaa deebi'ee gaafa sana obboleessa kee qofa moo namni biraas jira? Nama jaha keessaa obboleessa kootii fi mucaa tokko jira ijoollee jimmaati jira lamanu. Nama lama qofa. Mubaarak akka biyyaatti cufame immoo wanta hin beeku hin jiru. Ofii sababa yaada mucaa kanaa jechuun ofii kooti guyyaa 10 hospitaala ciisee ba'e. Haati koo libbi kaamii qabamte ciisaa jirti maatiin. Birrii deebi'aa jenneerra. Birrii adeemu. Fagoonna miidiyaatti beekee baafessum kafiila waggaa lamaa miti kafiila ji'a lamaarraan ta'u. Dirqama qabu. Rakkoon qabu miliyoona jira nama. Birrii naaf adii biratti abbaa barbaadde galfadhu jasummaa dubbadhuuti waanuma ni deebisee nan deebisa. Matala wallahi nan deebisa. Wanti deebi'uun jiru akkuma kenname wanta ati goote tokko waan jiruuf kan biizaa yoo ta'es biizaa sitoo jedhu tikeettii kutteetta dhugaadha kana waan mormu qabu saantima tokko waan kijibu qabu waan garuu namni isaa wajjin deebi'e sababa isaa namni jaa namni deebi'e mubi. Erga galtee biyyatti qamallee ilaal kan sitti bilbilee fi nama kana beektaa sirraa qabdii jedheetanii waan sirraa qabdu natti mi ofiifan kennaadha malee akka eenyutti si waamne maaliif natti dhiyaattaa si jaalladha. Eenyu walittuun si kabajaa bakka sii qaba. Sii galee? Maanatti bilbila? Boleessoo ani dandeessaa waan tokko sitti maan tokko hojii kana keessatti wanta fayyadamaa arginu yoo fayyadamas hin jiru itti akka saraaraa dhufu. Waan rakkoo miti mubee. Jafadhu namni argachuuf isin hojjeta kasaruuf isin hojjeta. Wallaahi itti akka saraaraa. Isumaanuu immoo bilbila narraa kaasuu diddiidhaa fiiganii miidiyaa irra mataanaan. Mubi anje sadiim kaleessaa miti ati dheengadda gadda. Mucaatii fi eeji'a tokko gaheetu jiru dheengadda narftus nama fiddee dhuftee miti tokko amma gaafiidhaan si gaafadhu. Sababa isaa namni ja'a eenyu ni deebi'e. Abdoo sana malee namni deebi'eera sababa isaa miti sayyuu. Akkuma inni kun deebi'e. Abdooleessa jira. Dhufee jira karaa inni dhufeen nan beekaa. Maalkooti abdoon naa maalkooti. Waan naan jettee bareedinaan ta'e kan deebi'e ijoollee biyya biraa. Amma naafsi waliin naasofnu gaa. Miidiyaa irra bahee dubbatamee kilmaa tokko naasa'u tokkummaa amma maanguddoo galchi ragaan qabaa waraqaan qabaa of hirkaa. Mee waliin lolinaati. Anammaan na rakkiftanii. Tokkee waa tokkitti na dhaggeeffatu. Waa tokkitti na dhaggeeffatu. Tokkeenis na dhaggeeffatu. Jechuun an tokko wanta na gaafattu sitti maara. Nam tokko barachuudhaaf siyoosii. Koodii ejensiin kenninaan dhaqee ashaaraa fudhatee ka'e koodii ashaaraa fudhatee ka'e immoo siyoosii deema bartee kanallee nan gargaarre mubeen sagalee kanallee qabeen maal na gargaarta nama achii nama qabdaa jedhee waa meeqan gaafadhe nan gargaar indaganaa ejensii biteetan ejensiin naa kenneennaan kana hunda godhee mucaan baratee fixee mootummaan sisteemii cufee jira. Sisteemii sanaa jedhee tamni Mubaarak akka biyyaatti cufame immoo wanta hin beeku hin jiru. Jimmaan qofarra sagalee meeqatti qabee haala meeqa yookaan immoo viizitii ji'a tokko namichi koo hojjetu fiduu dandeessaa yoo dide immoo kan ji'a tokkoon darbaaran sagalee meeqa dhaqee ilaaluunni mala meeqa dubbadhee waa meeqa jedhee obsa fixadhee dadhabeen ofii sababa yaada mucaa kanaa jechuun ofii kooti guyyaa 10 hospitaala ciisee ba'e haati koo libbi kaamii qabamte ciisaa jirti maatiin hundi cinqii keessa jira. Maalti godhee naan arrabsitan? Dhaggeeffadhu Mubaarakiin wanta ni arrabse waa biraati miti arrabsoon jedhamu kun silaayyuu hin beeka namni feemasiin hin beeka akka namni feemasuu yaada akka jedhe silaafuu. Dhaggeeffadhu sittani ma tokkuma keessaan dubbisee naani Mubaarak sagalee koo naa deebisuudha wallaahi gamu kan sagalee kan
Mee mochi mubaariki dhaqi ne wona misitti baay'atan warqan jiru WhatsApp dhaqi ilaali. Yoo soba jedhe. Kuma dhibba sadii daldaalli viizaa sobaa. Sagalee si deebisuu didaan arrabsite. Taraa dhaggeeffannaa qoye. Taraa ishii harta. Bara waa kallattiin barbaade. Waan inni sagalee kee deebisuu dhabeef. Waan inni sagalee kee deebisuu dhabeef arrabsite. Sagalee koo naa deebisuu dide tokko jedhe. Sittan hima. Maaliif nama sitti baay'ate adaraa jedhee maallaqa nyaatamee hin jira. Kuma dhibba sadii. Dallaalii viizaa sobaa chiikkechi sobaa natti erge nan boolee keessaan deebi'e. Footochos itti erge. Footoon booloo keessaa deebi'e. Viizaa illee itti erge. Mubee keessa rigali ilaala waar jedhama. Aariidhaan mataan harkaa beeyachumaan suuqii kana wallaahi laatiin namni obboleessi qixxee hojjedhu edee 50,000tti kenna ija lama banadhee keessa taara. Wallaahi rabbi na arga. Kuma dhibba sadii nama itti madu dhabiin dhabeetaa. Naju deebi. Naju as deebi. Wannan si. Ijoolleen awwaalaa dargattan Dubaay keessa Toofiqii malee na walatina ittan deebi'a yaada Mubaarakeetti. Yaadni Mubaarak baay'ee gaarii. Ittan deebi'a kan isaatiin nan deebi'a hin jenneef hin jedhee isaatti. Toofiqii maaliin nuuf filattee jechuu dandeessu. Waasinaa Toofiq akkan itti fudhu. Qoy waan nu godhaafanii mubee keessan ibsa kennadha. Ibsan kennadha. Maatii naan jedhame jettee miti ani immoo ibsa wayin kennadhaafanii keessa. Toofiqii wanta isinii filadhee fi birri si biraa fuudhatee deemee naa itti gaafatamummaa hin qabu. Harka bitaatii itti kennaa harka mirgaatiin si awwalaa jechuudha kan. Mubaarak immoo narraan kottaa warratti Dubaay hattuudha wanti jedhe na biratti hin jiru. Isarraa namni filate hin dhufa namni waan isa jaallatuuf isa filataa jechuudha. Anuu Mubaarakiin nan filadha nama maaliif yoo naan jettanii waasiin ta'u malee. Gaafa inni birrii namaa nyaate fideela sitti qabaa oofedhe maatii isaan qeerraa buqqisa jechuudha maatii isaan beeka waan ta'eef. Sini galee wannan filadhuu fi gaafa inni amma haqqanyaa miti osoo hin taane gaafa Mubaarikii asii maallaqa dhowwate obboloota isaan qeerraa buqqisa. Badan badda balqee. Don qooroo adda balqee. Jammer. ጭንቅላትሽ ላይ ነው የሚጨመረው ወደፊትሽ ይመጣል። ጀምር በደምብ ደምታሽ ኦኬ እመቤቴን በርበሬ ነው እናቴ ትሙት አንተም ትምላለህ። ጋስ በርታታ ጋስ ደምታ ስክሪን እሺ 1 2 3 1 2 3 በስመ አብ ቅዱስ አዶ ቀና በይ እሺ 1 2 3 ታዲምባይ ሰጋይስ ኮሜንቱ ይቆምና ታፕ አድርጉልኝ እነሆ በእግዚአብሔር ዛሬ ታፕ ጋይስ አይዟችሁ እሺ እናሸንፋለን አይዟችሁ እጄ ላይ ወድቃለች ማንም አያወጣትም አመዲ ዋንቀብ ከነም ተሎቤ ነው የምታጠበው ነው ወይስ ምንድነው ማድረገው ደፍቼ መታ ጀመራ ዲፊውና ቁሚ ታጋስ ታጣቢ ስለሽ ተጣጣባለሽ ይሄ ነው ደፍተሽ ታጠቢና አልከኝ ምን ነው እንዴ ደፍተሽ ታጠቢና አልከኝ በበርበሬው ነው የምትታጠቢው እናቱ በስመ አብ ቅዱስ አምላክ 1 2 3 Okay, lihat apa? Okay. Flower guys. Flower my family. Flower guys, flower, one flower. Apa bahasa itu sih? Umaroko. Baka na